OGMC kun qophii addaati. Bara 1980 eebila 15 taateen jabduun seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti hin yaadamne tokko raawwatamee ture. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo yeroo sanii hojii dippiloomaasiitiif gara biyya Somaalee deemaa orgoo jiran shiftaa Somaaleetiin qabamanii bakka guyyaa itti wareegamanidha. Guyyaa kanas jarri kun qabsoo Oromootiif manaa bahanii amantii fi naannummaaf gandaan osoo adda hin qoodamin akka Oromootti bahanii akka Oromootti wareegamani. Oromoonni guyyaa sanarraa kaasanii qabsoo jarri kun itti wareegaman yaadachuuf jecha eebila 15 bara baraan kabajaatu yaadatu. Nutis guyyaan har'aa kun eebila 15 ta'uu isaa xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan jaalawwan qabsoo keessa turan guyyaa kana ilaalchifnee marii gabaabaa isaa waliin taasisuudhaaf as toora Zoomiitti wal agarree jirra. Jaalawwan asitti marii na wajjin gaggeessuudhaaf argaman kun Jaal Abbaa Caalaa Morkaa biyya Sweden magaalaa Stockholm irraa, Jaal Bobbaasaa Gadaa biyya Sweden isaanis magaalaa Yuutuborii yookiin ammoo Gutenberg irraa waliif marii kana gaggeessuuf deemu. Akka isaan irraa hubadhetti Jaal Abbaa Caalaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabsoo gara lixaatti gaggeeffame keessatti hirmaataa jaallee turan yommuu ta'an, Jaal Bobbaasaa Gadaa immoo gama bahaatti qabsoo gaggeeffamaa jiran keessatti gahee guddaa warra fudhataa turan jechuudha. Egaa Jaal Abbaa Caalaa fi Jaal Bobbaasaan guyyaa wareegamtoota Oromoo ilaalchisuudhaan marii OGMC'n gaggeessuu irratti hirmaachuudhaaf hayyamamaa taatanii toora Zoomiitiin asitti nu argamuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu galatoomaa ulfaadhaa anaa dhufu isiniin jedha. Galatoomi. Afeeruu keessaniif galatoomaa isinillee. Hayyee akkuma seensa irratti kaase guyyaan har'aa kun qabsoo uummata Oromoo keessatti guyyaa addaati. Guyyaa hooggantoonni qaqqaaliin qabsoo bilisummaa Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisaa turan guyyaa itti wareegamanidha. Mee Jaal Abbaa Caalaa irraan eegala. Mee guyyaan kun uummata Oromoo biratti maal hiika maal qaba? Akkamiin yaadatama? Galatoomii dura waan xiqqoo waan sirreessuun qaba akka dhimame irratti inni maali? Abbaan Caalaa karaa dhiyaa dirree qabsoo hin seenne hojii qabsoo hojjechaa ture. Karaa Sudaan kana faachi ba'ee waa leenjii fudhatee as deebi'ee akka uummatummaatti ani barsiisaadha gaafa sana akkasin ture. Achirraa immoo gara bahaattiin dhufee qabsoo karaa dirree dhiyaa jiru sinin beeka. Irra guddaa ani kan qaamaan itti seenee bahaa gara gama wajjin jiru kana nin beekaa achinni dirree bahaa nu wajjin ture. Garuu walitti dhufnee wal bira geenyee wal agarree hin beeknu. Qaamaan hin agarree hin beekaa. Anillee karaa dirree bahaa kana kaniin akka gaariitti keessa gabbu'ee haasa'uu danda'u jechuudha. Seenaa gamadachuutu ni beekna, namuyyuu ni beeka. Uuma kana sirreessuudhaaf hin barbaade galatoomi. Hayyee seenaan bahaas ta'ee seenaan dhiyaa galmi isaa tokkuma qabsoo uummata Oromoof tarkaanfachiisuu harkoota gabrummaa uummata Oromoo irratti humnaan fe'amee ture kaasuudha waan ta'eef qabsoon qabsoma waan ta'eef rakkoon qabu uuma beektan irraa mari'achuuf deemna waan ta'eef waan dogoggora asirratti uume dhiifama isin gaafannaa. Hayyee akka waliigalaatti mee guyyaan eebili 15 kun uummata Oromoo biratti maal jettan isin mee? Bareedaadhaatu jaalli kiyya duraa seen fedhaa maaliif xiqqoo hoggana kiyya kaaniin beekaanii keessa kiyyan beekaa. Amma gaarii ganaa feertee ati fudhu jedhee ammallee wanna jechuun natti hin tolu. Akkitti guyyaan goototaa kun Oromoo biratti yaadatamu, Oromoof qabsaa'ota Oromoo biratti yaadatamu, Oromoof xiqqaa guddaa biratti yaadatamu. Ani akka guddaa akka ulfaataa baay'ee cimaa laalessaa gammachiisaa gaddisiisaa miira karaa baay'eedhaan yaadatama jedheeti yaada. Inni kun Oromoon guyyaa kana
Oromootti dhufe guyyaan kun. Oromoodha mudate guyyaan kun. Qabsaa'otadha mudate guyyaan kun. Guyyaan kun dhaammatee hin dhufne, ergatee hin dhufne, jaallan waan kanaaf dhimma Oromoo qabsoo Oromoof aga tokko achi furuuf yookaan immoo saffisiisuuf yookaan immoo gargaarsa argachuuf akkuma qabsaa'otni idil addunyaa godhan barbaachaaf osoo karaa deemanii dubbiin guddaan kun isaan mudata namiti yani kan inni ilaalu duuti warra qabsaa'uu ni mudata duuf manaa ba'anii wareegama soobee kanii manaa ba'anii ammoo jaallan guyyaa sanaa sun isaan qabsaa'ota isaan Oromoota osoo hin jaalatin osoo hin jibbiin garuu osoo fedhaliin ta'in akkuma duraan itti uumamanii amantiin isaanii garaagara. Kun musliima, kun kiristaana. Yogguu rakkoon kun isaan mudatu dubbiin guddoon ka uumamtee calaqqeensee arra Oromoof Oromummaa keessatti gad jabaattee dhiigaaf qalbii Oromoo keessatti bakka guddoo qabaattu bakka itti amma himuuf deemu kanaa jechuudha. Inni kun maalinni shiftoonni Somaalee yogguu jara kana qaban akkuma namuyyuu beeku Somaaleen amantiin fudhattu qabdu musliima. Oromoof Oromiyaa keessa immoo akki nuti Oromoo taanee qabnu amantiidhaan adda adda. Isaan kana amantiin adda adda ta'uu isaanii waan beekaniif isaan kana adda baasanii tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf jecha warri musliima taatan gamana ba'a, warri kiristaanaa taatan gamana ba'a, warri musliimaa hin duutan isin musliimaa nuti musliima waan taaneef isaan kana tarkaanfiitti fudhatama adda ba'a yommuu jedhan egaa haa hubatu namuyyuu ka dhaga'u dubbiin lubbuu lubbuuti. Lubbuun nama marartii. Lubbuun nama marartii waan beekaniif shiftoonni kun jara kana adda baasanii jara kana ajjeesuuf turan jechuudha. Jaallan sun garuu nuti musliima, nuti kiristaana, nuti waaqeffataadha. Garuu nuti Oromoodha. Oromoomaaf qabsaa'uuf baane gabrummaa jalaa ba'uuf qabsoo godhaa jirra. Kabaane muslimummaa fi miti. Kabaane kiristaanummaa fi miti. Nuti Oromoo taanee baane waan biroo taanee hin gallu. Ajjeeftan bakka takkatti, nu dhiiftan bakka takkatti jedhan jaallan nu amantii musliimaa qaban sun osoo gamasii gamanan jedhin osoo lubbuun isaanii isaan hin mararin namni qabsoof ba'e waraana keessatti osoo dhukaaftuu duuta, osoo dhukaaftuu sirra buutii rasaasni homaa rakkoo hin qabdu, rifaasuu hin qabdu, gootummaan duuta. Garuu si bira dhaabbatanii amma kun oduuf deemtaa filadhuun kun nama ni cinqiti. Uumamee namni miira qaba. Uumamee namni sodaa qaba. Uumamee namni gootummaa qaba. Jarri kun murannoon isaan gaafa sana Oromoof lafa kaayan sun itti lubbuu isaanii takkitti jijjiirraa hin qabne kennan sun Oromoon qabsaa'onni Oromoo uummanni Oromoo guyyaa sana walitti gamasiif gamana gammoojjiif baddaa musliimaaf kiristaana waaqeffataa osoo hin jedhiin akka tokkotti dhiignisaa lafeensaa waa hundi mataan sammuunsaa ilaalchisaa miirrisaa bakka tokkotti qabsoodhaaf deebi'ee bakka takkatti ititee jechuudha. Isii kana dabarsiti, dhaamsa kana dabarsiti. Osoo gaafa san jaallan sun lubbuu isaanii mararfatanii aboogaa mudattee jaran rabbi sinaa gargaaru jedhanii gamana ba'anii
arrakkatti waan kana teenye aasuuf hin qabnu qaanyiidha. Qaanyii seenaa keessaa hin baane, qaanyii ilmaan ilmaanii keessaa hin baane sana nuu fayyisan, sana nuu ollaanan, lubbuu isaanii nuti kanaaf kennanii guddina kana, cimina kana, murannoo kana, gootummaa kana nu dhaalchisanii kutan jaallan gaafasanii. Akka laayyootti, akka qoosaatti haasa'uu naaf natti cima. Gar malee ulfaataadha. Mee Jamaal haa ta'u, Maammadas ta'u kan haa ta'u, wal bira sinaa fidan, waan kun sinaa mudatu. Dubbiin kun hin beekamtu jechuudha jedhan. Hin beekamtu. Garuu isaan sun hadhootu du'aa waliin unatanii tokkummaa, cimina, murannoo Oromoo hambisanii kutanii. Jaalli kiyyatti daa akkasuman jedha. Galatooma ulfaadhaa Jaal Abbaa Caalaa. Jaal Bobbaasaa Gadaa mee guyyaa kana akkamitti yaadattu? Akkamiin ibsitu mee guyyaa kana? Akka jaal qabsoo keessa turetti, akka nama bosona turetti, akka dhiyeennatti waa'ee qabsoo Oromoo nama beekutti mee guyyaa kana akkamitti hubattu, akkamitti ibsitu? Jaal Abbaa Caalaa hedduu akka gaariitti ibsee hedduu galatoomin jechuu barbaada. Dura ilmaan Oromoo kan biyya jiran, kan biyya alaa jiran, qabsaa'onni har'an tana dirree qabsoo keessatti qabsoo hadhaa warra jiran, kan diina wajjin kokkee wal qabaa jiran, bakka jiranitti ilmaan Oromoo miseensonni dhaabaa guyyaa kana Ebla 15 bara 2022 baga geessanii jechuu barbaada. Guyyaan kun Oromoo biratti guyyaa ulfaataadha, guyyaa jabaadha. Eega guyyaa bara irra guddaa Oromoo biratti, Oromoo hunda biratti kan beekame 91 asii kan bal'achuu jalqabe. Sana dura dirree qabsoo keessatti bara 1984 irraa kaasee guyyaa murtiin kun dabre irraa kaasee akka kabajamu Ebli 15 bara baraan akka kabajamu murtaa irraa kaasee kabajamaa ture. Guyyaan kun yeroo kabajamu Ebla 15 80 dura ilmaan Oromoo kan qabsoo irratti wareegaman, kan mana hidhatti wareegaman, kan dirree qabsootti immoo bahanii bakka garaagaraatti wareegaman namoota hedduu jira. Sana duuballee namoonni wareegamaa turan ni jirani. Hedduun gurmuunis nama hedduu ta'anii nama tokko tokkoonis bakka garaagaraatti mana hidhaa keessatti kan dirreetti fannifamanii ajjeefaman mootummaa dhufaa dabalaadhaan kanneen wareegaman ni jirani. Isa kana hundaa dhaabni gama hundaa ilaaluudhaan murtii jabaa guyyaan kun guyyaa keessaa guyyaa addaati. Guyyaa ilmaan Oromoo amantii garaagaraa qaban, bakka garaagaraatti dhalatan, dhiyaarraa dhufanii, baharraa dhufanii, kibbarraa, kaabarraa, jiddugaleessarraa bakka hundarraa walitti dhufanii. Isaan kun immoo waan si ajaa'ibu yeroo dheeraa waliin warra ture miti. Yeroo dheeraa yoo jaallan kuni 78 kan qabsootti dura dirree qabsootti kan ba'anii namnu kan wal arge agartee yeroo gabaabaadhaan wal arganii waliin turan yeroo gabaabaadhaan hagasitti Oromummaadha dubbiin jirtu wanti isaan walitti fide kaayyoo takkittiidha. Kaayyoo tokko qabna jedhanii isii lubbuu tanii dhufte sana guyyaan suni amma Somaaliyaa jedhani. Somaaliyaa namni yeroo kaasu shindigga Somaaliyaatti lakkaa'amtu gaaf sana asuma Ogaadin keessa laga daakata shindigga bakka jedhamu achitti wareegama 80 keessa. Kanaaf Oromoo biratti guyyaan kun guyyaa jabaadha. Guyyaa itti irbuu sana dhaloonni haareenni lafaa dhufus itti baratu, itti qalbifatu, itti hubatu. Inni immoo duraan qabsorra jirus irbuu isaa itti haaromsu.
haaromsee fuuldura itti tarkaanfatu. Waan dhabe, hooggana dhabe, bakka garaagaraatti kan kufan kana hunda achi keessatti galmeeffata. Achi keessatti fidata, walitti qabata. Kanaaf Oromoo biratti bakka jabaa qaba. Ilmaan Oromoo kan bakka garaagaraa jiran, biyya keessaa jiraatu, biyya alaa jiraatu, bakkoota garaagaraa jiran hunda biratti guyyaan kun guyyaa ulfaataa fi guyyaa jabaadha. Dhaamsi immoo guyyaan kun dhiisee dabre addan baanu. Nuti amantiin addan baanu. Godinaan addan baanu. Jedhanii bakka tokkotti wareegamuun isaanii waan yeroo sana ture. Somaaleen yeroo sana biyya ollaa keenyatti wanti yaadaa turan warra gara muslimaatii fi kiristaana adda baasuu barbaadan isaan yeroo sana. Awaashii gadi ufitti rakkaa'uu fedhan. Kan dalagamaa ture yeroo sanas cabse. Akka amantiidhaan Oromoo adda baasuu hin dandeenye. Akka lagaan Oromoo adda baasuu hin danda'amu. Oromoon adda ba'uun abadan akka hin danda'amne siidaa jabaa sammuu Oromoo keessatti, onnee Oromoo hunda keessatti dhaabe guyyaan sun. Kanaaf Oromoo biratti bakka guddaa qaba, guyyaa kabajaati. Yeroo kabajnu immoo gaddas guyyaa sana immoo akka guyyaa addatti ilaallee kabajuunis waan agartee waan jabaa tokko, waan Oromoon qabu, waan jabaa tokko, waan ibsitoonni tokko qabaachuu keenyattis itti boonnaa jechuudha. Guyyaan sun guyyaa jabaa tokko jechuudha. Ayyee galatooma ulfaadha. Akkuma beekamu jaalleewwan gaafsan wareegaman hedduun isaanii, hundi isaanii jechuun hin danda'ama. Warra barumsa sadarkaa olaanaa qabu, warra beekumsa qabu, warra bakka barbaadetti waan barbaade hojjetee mootummaa yeroo san jiru wajjin osoo jiraachuu danda'an qabsoo uummata Oromoo, gabrummaa uummata Oromoo irratti kaa'amee ture san mormuudhaan warra wareegamanii. Akkuma kaaftan osoo gaafa san jarri kun amantaadhaan wal qoodanii adda bahanii kun lubbuun hafee kun du'ees fi qabsoon Oromoo bifa kan qabaatu, jarri garuu lubbuu takkitti qaban san bakka bu'ummaa hin qabne san waliif jecha walii kennanii qabsoo Oromoo irratti aarsaa guddaa kafalanii bakka tokkotti wareegamanii. Kanaaf har'a marti keenya mataa ol qabannee kan waliin gamtaadhaan guyyaa kana kabajaa jiru. Osoo silaa kun ta'uu baatee waliin kabajaa jiru akka Oromootti. Mee dhaloota amma jiruuf maal dabarsitan? Dhaamsa akkamii dabarsa guyyaan kun? Dhaloonni kun maal irraa haa baratu? Qabsoon bifa Oromoo bakka adda addaatti gaggeessaa jiru kun ammoo bifa kamiin deemuu qaba yoo guyyaa kana yaadan? Mee obbo Bobbaasaa irraan eegan. Dhaloonni ammaa guyyaa sana nuti dirree qabsoo keessatti kan kabajne mee xiqqoo of duuba si deebisa. Haalli itti kabajaa turre fi haalli ittiin guyyaa kana yaadachaa turre 84 siin jedhe guyyaan suni gaafni murtaa'e walgahii guddaa tokko irratti murtaa'e. Sana booda immoo namni hundinuu zooniilee garaagara qabna. Zoonii keessatti immoo duubbetu jira. Humna fuuldura bobba'u jira. Bakka hundatti guyyaan kun gaafa guyyaan kun ga'u sagaliin takka nama 10 qabdu, nama 15 qabdu, nama hanga fedhallee haa qabaattu. Guyyaa sanaan kabajji jechuudha bakka jirtu hundatti. Wanti kabajamu tokkoffaa jaallan dhabne sana qofa osoo hin ta'in ilmaan Oromoo kan yeroo garaagaratti wareegaman, bakka garaagaratti wareegaman hunda itti yaadanna. Lammaffaa immoo irbuu isaan irratti wareegaman sana itti haaromsina jechuudha. Itti haaromsina. Kan sadaffaa immoo miseensota dhaabaa kan sana duuba ta'ee haala garaagaraatiin nutti makamu qabsoo keessatti makamaa jiran kana qabsoon nuti itti jirru tun eessarra akka kaati. Akkamitti akka as dhufte. Nama akkamitti dhabne. Ilmaan Oromoo beektota warra ta'an. Maqaa isaanii dhoofnetiin tokko maqaa isaanii dhoofnee kabanya ni barsiifna. Namni hundinuu akka baratuu fi akka qalbifatuuf. Namni hooggana ta'e tokko bakka san taa'eetuma yeroo achi turuu hin danda'u ta'a. Inni illee ni wareegamu. Gartee fuuldurri wareegamutti gara wareegamutti takka umriidhaan haala garaagaraatiin qabsoorra agartee ba'uu mala ta'a. Kanaaf
inni lafaa dhufu sun ilmaan Oromoo kan dhufan kun akka isaan barataniif, akka isaan hubatan, akka isaan qalbifatan qabsoon kun karma laafaadha. Akka laafatti akka as hin gahin, akka laafatti isaan illee akka ittiin dhufin, waan jabaa tokko akka agartee qabsoo cimaa wareegama ulfaataa baasee as gahe ta'uu isaa akka hubataniif. Kan biraa ilmaan Oromoo bakka garaagaraa jiran namoonni agartee magaalaa keessa illee jiraatan bakka adda addaa jiran dhaamsi inni dhiise dhaamsa jabaadha. Dhaamsa humna qabu. Oromoon akka addaan bahuu hin dandeenye amantiidhaan har'allee kun amma yeroo ammaa kana amantii adda baasuudhaaf Oromoo adda baasuudhaaf tattaaffiin godhame mootummoota dhufaa fi dabraa keessatti guyyaan dhiifamee jiru. Guyyaan hin jiru har'allee dalagamaa jira. Kalees dalagamaa ture borus hin dhiifamu. Kanaaf nuti irbuu sana qabna. Waan hin cabne sana cabna. Waan xuriin hin tuqe santu nu harka jira. Laaftutti gadi dhiisuu hin dandeenyu. Kanaaf warri haala garaagaraatiin Oromoo amantiidhaan kutaadhaan bakka garaagaraatiin gartee laaftumatti adda baasuu barbaadan adda nu baasuu hin dandeettani. Hin dandeettani. Qabsoon kun qabsoo laafa miti. Qabsoo dhiiga ilmaan Oromootu kan bahatti dhalate, kan kaabatti dhalate, kan kibbatti dhalate, beektota Oromootu kan amantii garaagaraa qabu walitti hidhatee boolla tokkotti addan baanu jedhanii dabranii. Dhaamsa san of biraa qabnaa sanaafuu nurraa dhaabbadhaa jennaani. Kanaaf Oromoo biratti dhaamsa jabaa dhiise ilmaan Oromoo kan lafaa dhufan haaratti qabsoo kanatti dhaloonni haaratti dhufu. Irbuu kana dhaamsa nuti dura maal jenna? Maal dhaamanii jaallawwan qabsoo kufanii maal dhaabanii jaallawwan qabsoo kufanii Oromiyaa falmachuuf hadhaa du'aa kan dhuganii jennee waan akkasiisanii wal jajjabeessina. Uf jajjabeessinee qabsoo godhaa turre, itti fufaa turre jechuudha. Kanaaf irbuulee akkasii kana guyyaalee akkasii kana yaadachuudhaan fuulduratti akka jajjabaatan tokkoo fi dhaloonni kanarraa baratee wal qooduun, wal bubuusuun haala garaagaraatiin, olola garaagaraatiin afaan faajja'u osoo hin ta'in qabsoo kana kaayyoo kana galmaan ga'uudhaaf akka jabaatee qabsaa'uma dhaamu ni barbaada. Ayyee galatooma jaal bobbaasaa gara jaal abbaa caalattan deebi'aa. Akkuma beekamu qabsoon Oromoodhaa erga jalqabamee tureera. Jaalleewwan qaqqaaliin ka akka Magarsaa Barii dabalatee ka Irbuu Shinnigaa irratti wareegaman dabalatee haga guyyaa har'aatti gootonni Oromoo wareegamaatuma jiru. Gaaffiin uummata Oromoo hin deebine furmaata hin arganne qabsoon ittuma fufee jira. Har'as laggeenii fi bosona Oromiyaa keessatti ilmaan qaqqaaliin ilmaan Oromoo du'aa jiru, wareegamaa jiru. Meegaa qabsoon kun bifa kamiin deemuu qaba jettan guyyaa kana sababeeffachuudhaan dhaamsiisin qabsaa'ota Oromootiif, uummata Oromootiif dabarsitan maal fakkaata? Obbo Caalaan, Jaal Caalaan. Ayyee jaal bobbaasaan akka gaariitti akkasiin itti uumamteef akkatti dirree keessatti itti kabajachaa turre akka gaariitti ibsee dhaamsa barbaachisullee kaa'ee jira. Ani illee kana fakkaataan irraa waa jejjedha. Qabsoon kun ka qabsoo kana uume rakkina gabrummaa uummata Oromootu akka qabsoon kun uumamtu godhe. Qabsoon kun uumamtee waan jennu kana keessa dabarsitee jaallan bobbaa kanarratti waan isaan mudate kana hundarraa haasofne amma qabsoon uummanni Oromoo oofu qabsaa'onni oofan kun achi gadii dhufe bakka nuti haasofnu kana dura ture erga Minilik rasaasa takkaffaa dhukaasee yookaan eeboo darbee uummata Oromoo tokko ajjeese jalqabee
elaa arra sa'aa amma aniif sinteenye haasofnu kana ga'u qabsoon bilisummaa Oromoof godhamu bifa adda addaan bara adda addaa kallattii adda addaan namoota adda addaan godhamaatuma arra ga'ee jechuudha. Ammallee itti fufee jira. Akkuma amma jedhe amma sa'a amma haasofnu kana maakroo sakandii ammaa kana keessatti dhiigni ilmaan Oromoo dirree qabsoorraa gadi cobaa jira, dhangala'aa jira jechuudha. Egaa asirraa kaatee gadirraa kaatee as geesse jechuu kiyya. Nuti gaafa dura hangafoonni keenya nu barsiisan waa'ee qabsoo kanaa isiniif haasa'uuf hin deeman dhiifama irraa ta'a. Qabsoo nuti goonu kun qabsoo dhawaata uummataati. Imaammanni bilisummaa Oromoo qabsoo dhawaata uummataati. Jaalbobbaasan akka gaariitti beeka. Inni kun arratti dhaqee bakka gayaa miti. Nuti qabsoofnee bilisoomnee bilisummaa arguufii miti. Ka itti aanuuf dhaloota itti aanuutti dabarsuuf deemna jedhanii nu barsiisu dabballoonni gaafa sanii. Sa'a sanatti warri nuti wajjin leenjinu wajjin teenyee waan kana hunda dhaggeeffannu ka gungumuufaatu ture. Maali dhiiroo guyyaa qiyaamaati. Kun immoo guyyaa Yesuus dhufu maali nuti qabsoofnee bilisoomuuf deemna ka jedhu faatu ture. Amma qabsoon imaammanni qabsoo dhawaata uummataa alalraa gara keessaatti keessarraa gara alaatti dhuftee qabsoon harka ol qabatti. Uummatuma taa'u kanatu waraana ta'a. Uummatuma taa'u kanatu waraana ta'a jedhanii nu barsiisan. Dhugaa dubbii isinitti himuudhaaf ani dhaga'umaaf hin dhaga'amne gaafa sana wanta kana jaanis ni argaa akkasinis ni ta'a jedhee yaadee hin beekun ture. Ogaa ka wareegamu wareegamee ka jiru kun warra jira nyaasawaa rabbi irraan nu ga'ee dubbii sana dhugaa taatee zaahira qabatamaa kan jabe ta'uu isheen arge. Gaafa qeerroon labsiin addi bilisummaa Oromoo labsiin arra qeerroon bocamte jedhee labsu ani qabsoo keessaa hin jiru. Bakka baqaan jira. Bakka baqaa madhas dhufuuf deemu kanan jira. Namoota na wajjin jiraniin dubbiin arra wixinamte kun bakka guddoo ga'uuf deemti. Qeerroon bilisummaa Oromoo uumame kun bakka guddaa ga'uuf ta'a. Anaaf qabadhaa jedheetiin jira jechuudha. Namni namatti akkana jedhu kun yattaboolii kana jira amma. Osoo deemtuu qeerroon bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti ibidda hin dhaamne uumtee jechuudha. Ibidda hin dhaamne uumte. Akka dubbiin kun namaaf galuuf dhaggeeffataa keessaniif galuuf isiin kun kashinnigaarraa ka'e. Kashinnigaa duraarraa ka'etu deemaa dhufee qabsoon dhawaata uummataa imaammanni qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroo dhalee qeerroon kun akka taa'eef akka godhameef akka ta'e namuyyuu irra deemee naasofnu ni beektanii jijjiirama karaatti nurraa gatate sana fiddee jechuudha. Dhaamsi shinnigaadhaa. Irbuun shinnigaadhaa lafatti hin hafne qisaasa hin taane dhiigni jaallansi guyyaa sanii kumaantama miti miliyoonota horte qeerroo sanii horte tokkummaan sun osoo gaafa sana akka kanatti hin xumuramne hin taane taate bifa biroo qabaata duraanuu asomnee turre. Isii gaafa sana tokkummaan kufantu tokkummaan qeerroo kaasee qeerroon ibidda buuftee ibidda taankii dura dhaabbattee qomasee kennitee ijoolleen dhaamsa guyyaa sanaatu qeerroo uume.
qeerroon uumtee wayyaanee taankii fi waamee qaan deemu sana ganda isiitti galchitee dubbiin akka yaanneen taane harka sheexanaarraa harka sheexan addaa seentee qabsoon keenya akkas ta'ee sin teenye akkas ta'ee sin hafne ammallee ijoolleen keenya ijoolleen jaalbobbaasaa ijoolleen abbaa caalaa gaara keessaa diina kokkee qabdee jirti. Eessaa dhufee gaa kashinni gaasanirraa as aarumfamee deemee dhufee gaarri Oromiyaa irra saa irraa kana humni yoo xiqqaate murni soddomni akkasitti lakkaa'u murna 30 ta'utu bobba'ee woboo bilisummaa Oromoo harka wal qabanii kufanii kuffiisaa jirti ijoolleen keenya. Ilmaan ani abbaa ta'uuf qofaa miti ilmaan ani akaakoo ta'uuftu jira achi keessaa. Jaallan quba qabadhaa. Isa kana kachi jabeessee utubaa cimaa sibiilaa kan hin kunne kan hin daddaaqamne godhee ka ol baasee eenyunni irbuu shinnigaa kanaaf ka duraan ture sana jechuudha. Dhaamsa kana kaa'e asiin nu eege asiin nu ga'e fuula duratti illee bakka guddaa ga'uuf teenya yoo murannoo qabaanne yoo tokkummaa qabaanne yoo wal quba qabaanne yoo yaada walii hirmaanne ati taa'i ana asii taa'i jenne akkas qabna nuti qabsoo keessatti ani qabsoo keessatti ani achi dhufee eessaa dhufte jedhee na gaafate hin jiru. Ani illee nama gaafadhee hin beeku. Amantii keellee gaafadhee hin beeku. Maal ta'uu isaallee gaafadhee hin beeku. Oromoo ta'uudhaaf Oromoodha waliin duunaa waa hunda taana jechuudha kuni beekamaadha. Arragaa dhaamsi shinnigaadhaa bakka amma jirru kanarraa wanti tuqammanii gaditti tutte kanaa qabadhuuti akkasitti dhaamsi sun hin teenye hin rafne hin boqonne hafuuran fudhanne osoo deemuu bakka amma aniifis hin jirru kana ga'ee jira jechuudha. Fuuldurattis elaa qabsoon bilisummaa Oromoo waaraan ka boortaan dhabne sun boortaan arganne biyya keenya Oromiyaa dhuunfanne biyya keenya irratti abbaa biyyaa taane nuti ilmaan keenyaaf biyya bareeddu taadhii daabboo namni irraa nyaatu kana hanga ilmaan keenyatti fayyadamtutti numan teenye numan hafne irbuun shinnigaa asiin nu ga'ee jira. Nin gabaabsaa akkasitti nu gadhaa jechuudha. Ayyee uffata galatoomaa akkuma jettan gabrummaan mirgi keenya mirgi saba Oromoo bortaadhaan saamamee ammoo bortaadhaan yoo deeffame malee kadhaadhaan karaa nagaatiin maal ka jedhamu kanaan onni balaasha onni dhufu hin jiru. Waan humnaan dhaban humnaan deeffatanii kana qabsaa'onni yeroo adda addaa kaasaa turanii kanuma nu jabeessitanii galatoomaa ulfaadhaa mee gara jaal bobbaasaattan deebi'a. Isin erga umrii keessan dheeraa qabsoo irra turtanii qabsoon uummata Oromoo kun erga jalqabamee tureera hagadhas furmaata waaraa hin arganne garuu furmaata waaraa argachuu qaba. Maaliif baruma bara uummanni keenya qabsoo irratti wareegamaa ajjeefamaa du'aa jiraachuun qabu furmaata waaraa irra gahuun nurraa eegama. Furmaata waaraa irra gahuudhaaf mee akka nama qabsoo keessa turetti mee maaltu nurraa eegama? Baruma baraa jedhaneetuma cittoo hooqannee diinuma jalatti fuudhaa deemna moo mee maal qabsoon kun bifa kam qabaachuu qabeetta akka nama qabsoo keessa turetti? Qabsaa'uu nu gaafata. Alaa keessan qabsaa'uu nu gaafata. Amma ka duraanii daran haalli amma as deemaa jiru haala xiqqoo bifa jijjiirate. Keessawuu bara 1992 booda bara 27 qabsoon keessa turre wareeginni baafnee fi wareegni bara 4 dhiyeenya kanaa baasaa jirru 2018 as baasaa jirru wal adda
har'a ilmaan Oromoo bakka hundatti wareegamaa jiranii. Mana hidhaa keessatti namni hidhamaan mirga dhabee manaa baafamee ajjeefamaa jira. Mana barnootaatii baasanii ajjeesanii bineensa nyaachisaa jiranii. Deettuun kabajaa dhabdee jirti. Oromoo biratti bakka guddaa kan qabu, kan safuu guddaa qabu abbootii gadaati. Abbootiin gadaa fuudhamee bakka tokkotti rashanamuu jechuun sirna kamiyyuu keessatti hanga dhageetti. Seenaa keessattis abbootii gadaa kan bakka tokkotti rashanaman dhageenye takkaan dhageenye waan haaraatu nu qabataa jira. Oromoonni har'a sadarkaa itti wanti duraanii waan nuti mootummoota dabran kana gara bara Minilik, bara Haile Sillaasee garasitti achi deebi'ee sadarkaa haaraatti dubbiin Oromoo kuni jabaatee Oromoo dhabamsiisuudhaaf, Oromoo balleessuudhaaf, afaan Oromoo balleessuudhaaf, Oromoo lafarraa duguuganii sadarkaa itti biyyumaayyuu asiin qabdanii sadarkaa itti jedhan ga'aa jira. Faallaa kanaa immoo rabbiin nama hangatu ilmaan Oromoo gaaratti bahanii itti cichanii waggoota afran kana keessatti ka duraanii ka dabre meenumatti dhiifnee waggoota afran kana keessatti wareega guddatu bahe. Wareegni laafan hin baane har'a immoo sadarkaa itti diinni itti nu dhabamsiisu bira dabraa jirra jechuudha. Sadarkaa itti diina dhabamsiisu malee sadarkaa diinni itti nu dhabamsiisu bira dabraa jirra. Kanaaf xiiqii jabaa nu gaafata. Humna ta'uu nu gaafata. Wal dhuunfachuu nu gaafata. Waan xiqqoodhaaf immoo sababuu hin qabnu. Namni tokko afaan Oromoo dubbateef bakka isaan taa'eef isatu waanaa godha jenne osoo du'aa jirru, osoo dhabamaa jirru, osoo namni dirreetti baafameetiin ajjeefamaa jiru, osoo hin ajjeesanii bineensa nyaachisaa jiran, osoo namni qe'ee isaa keessatti salphataa jiru, mootummaa kiyya jenneeti wanti nuti jala taa'uu hin qabnu. Har'a Oromoo walirratti ilaaluu hin qabu. Anarraa tarii godina takka aanaa tokko keessatti nagaan bulee, nagaan oolee, bakka birattiin qabsoo dhagaa, bakka birattiin du'a dhagaa, har'a na biraan geenne jedheetiin dhiisuu wanti taa'u hin jiru har'a. Bakka hundaa har'a Oromoo balbala hundaa dhadhaa jirti, qabsoon bakka hundaa dhadhaa jirti. Qabsootti cichuu gaafata. Qabsoofnu malee humna taanu malee namni dhufee nuu qabsaa'u hin jiru. Namni dhufee diina kana nurraa kaasu hin jiru. Qabsoofnee yoo jenne immoo kabajaa argachuu dandeenya. Kabajaan amma qabnu tun hangattiin amma qabnu kun sodaatamiinsi xiqqoon qabnu tun laaftutti hin dhufne. Laaftutti miti wareega guddaadhaan dhufte kun. Wareega guddaa ilmaan Oromoo meeqa kamtu dhiigni itti dhangala'eeti kan dhufe. Kanaaf hanga biyya teenya irratti abbaa taanutti. Har'a horii dhangalaasetiin ollaalee Oromiyaa nutti bitaa jira. Horiin guddaan dhangala'ee ollaalee Oromiyaa uummata waliin jiraatu, uummata nagaa waliin jiraatu yeroo dheeraa yoo rakkoon jiraate aadaadhaan rakkina qabu karaa aadaatiin karaa manguddootiin furachuu danda'u kan duraa waliin turetu har'a akka uummanni sun deebi'ee Oromoo dura dhaabbatu godhamaa jira. Bakka hundaarraa Oromootti diina horaa jiramaa jira. Kanaaf salphina kana keessa bahuudhaaf qabsoo gochuu nu gaafata. Oromoon alaa fi keessa qabsoo kana kanneen ala jirru deeggaruu qabna. Waan dandeenyuun ijoollee gaara keessa jirtu tanatti dhisuu qabna, humna gochuu qabna. Akka isaan humna qabaatan gochuu qabna. Eenyuun namni magaalaa keessa jiraate kabajaa ijoollee ala jirtu naatiif har'a kabajaa isaaniitiif jiraarra. Mootummaa keessa isaa jiraatu, bakka fedhaa jiraatu kabajaa isaaniitiif nagaan jiraarra. Agarte? Kanaaf kanammoo xumura itti gochuudhaaf qabsoo jabaa nu gaafata. Qabsoo nu gaafatu sana wareegama nu gaafatu sana gara hundaan bakka hundaan kiyya waan dandeenyu ijoollee tana cinaa dhaabbannee isaan kana akka qabsoon kun fiixa baatu gochuu irratti haa jabaannuu kan jedhu qabu. Ayyee ulfaadhaa jaalbabbaasaa yaada nu kennitaniif galatoomaa. Mee gara gaafa walabuutti deemnaa jaal abbaa caalaatti deebi'aa.
akkuma beekamu qabsoon uummata Oromoo sakandii tokkoofis akkuma isin jettan hin dhaabbanne dhaabbachuufis hin deemu haga deebii argatutti haga furmaannee waaraa dhufutti qabsoon uummata Oromoo yoomiyyuu hin dhaabbatu. Yeroo ammaa kana garuu bifa adda ta'een naannoo Oromiyaa irratti mootummaan amma jiru kun daboo waammatee warra ollaa warra biyya alaa waammatee uummata keenya irratti bulaa jira. Manni keenya keessaa akka gara lixaa jiran haala hin beekamneen xiyyaaraan maaliin waan adda addaatiin waraanni jabaan deemaa jira. Kana uummata Oromoo irraa maaltu eegama? Waan irratti labsame kana maal godhuu qabna jettan? Galatoomii wannama uummata Oromoo mudatee akkuma dura haasa'amaa ture mudatee hin beeku seenaa uummata Oromoo keessatti. Gabrummaan nurra waareera. Gabrummaa nurratti agoogame kana akkuma duraanii haasa'uu yaalletti nuti guyyaa tokko tolee jennee kottaa isin fudhannee gammachuudhaan jennee ililbeedhaan dhiichisaan dabaallee fudhannee hin beeknu osoo dinnu arra nurra ga'ee. Kanaafillee sababa dheeraa haasa'uun hin danda'ama yeroo keenyatti nutti gabaabbata malee harka alaarraa harka biyya alaarraa eegallee akka biyya naannoo keenyaa jirutti waan guddaatu irraa haasa'ama. Amma gaasa amma jirru kana kallattii arfanii miti. Banaa kallattii arfan gidduu jiruunillee nutti duulameera. Kallattii afuri. Kallattii arfan kana gidduus banaa jira. Banaa kana hundaan akkanatti nutti dhufanii nu kaamsanii nu dhabamsiisanii biyyattiin nuti keenya jennee Waaqayyo Rabbi irratti nu uume kana nurraa fudhachuudhaaf qophii akka isaaniitti bilchina akka isaaniitti hidhannoo murannoodhaan nutti deemaa jiran. Uummanni Oromoo akka kiyyaa kanaan olii hedduu jiran se'u kan irra guddaan anaa gadi umuriidhaan hin baana. Hunduu ija isaa lameen duulla ija biroo jiruun ilaalaa jira. Yoo innummaanuu bilchiginnaadha ta'e malee. Yoo innummaanuu Oromoo ta'ee dhalatee inni jirti gaa. Isaan matuun fixaa jiraa miree. Kana ta'e malee ka Oromoo ta'ee haati Oromoo dhaltee sammuu qulqulluu yaadu tokko isaa amma jiru. Akkamitti waan yaadne ree? Akkamitti ittiin dhaga'amne ree? Nuti amma Jamaal Waabee bakka birootti dhalate. Obboleessi isaa Jamaal kara biraa dhalate. Karama tokko illee haa ta'u gandi keenya adda adda. Gandi isinitti dhalatan gandi isinitti guddatan nama nagaa qabaa? Gandi ani itti dhaladhe amma gubachaa jiru. Kanaafu akkatti ciifnu, akkatti teenyu, akkatti obsinu, akkatti irraa of qusannu hin qabnu. Ibiddan nu gubaa jira yaa Oromoo. Ibiddan nu gubaa jira. Ilmoo of jalaa qabnu asii hin qabaan ilmaan hin qabu. Ilmaan Oromoo tachii gubachaa jira. Ilmaan adeerran kiyya wasiilan kiyya beeraa kiyya tachii gubachaa jira. Akkamittiin ciisuu danda'a? Akkamittiin taa'uu danda'a? Yoo rabbummaan maaligaa yoo rabbiin numaan akkuma tokko nu dhamaasee yookaan immoo dhamaa taane malee yoo sammuun keenya ka yaadu ta'e yoo miirri keenya kan hubatamu ka hubatu danda'u ta'e akkatti ciilnu hin qabnu. Waan qabnuun gadaa baanu. Waan qabduun duraa dhaabbannu. Manni gubachaa jira. Ooruun gubachaa jira. Dachiin gubachaa jira. Samiin gubachaa jira. Ka gabroome bar Oromoo qofaa miti. Dachiin keenya gabrummaa keessa jirti. Gubachaa jirti. Waxalamaa jirti. Margan biqilchitu. Muktiin jiru. Bosonni jiru.
ibiddaan jarachi keessa lo'an sana balleessuuf jecha ibiddaan gubamanii dachiin keenya ani sin dhalee maa kan nagoota natti hin dirmatanii jechaa jirti. Dachiin mataanis hubadhaa. Dachiin mataansii iyyachaa jirti har'a. Karratti ani dhaladhe, karratti sin dhalattan. Kaboor ilmaan keenyaaf ilmaan keenya jala jiraachaa jirantu gubachaa jira. Akkamitti Oromoon duba? Mee qalbii kamtu nama ta'a? Mee qalbii kamtu nama obsa? Kanatu deemaa jira Oromiyaa irraa. Yoon dubbadhe akka biroo ta'a. Dhugaa Rabbii maal godhuu qabu Oromoon yoo ka jennu taate maal godhuu qaba gaa? Du'aa jira bara. Du'atu mana isaa seenee jira. Du'a mana isaa seenu kana ilma namaatu sajjeesuuf deema. Ka'ee wixxifachuu qaba gaa. Bashoo manatti cuftee yoo tumta taate, bashoo yookaan adurree yoo ka tumtu taate garatti baqattu yoo dhabde akka seensi gootu beeki. Oromoo irraallee kanumatu eegama. Ofirraa dhorkuu qaba, duuluu qaba, ka'uu qaba, bobba'uu qaba, karaa cufuu qaba, karaa muruu qaba, dildira riqicha kutuu qaba. Warra qabsaa'uuf odeeffannoo kennuu qaba. Uummanni gidduu kana ni dhagaa feesbuukii kanarraa yoo dhukaasni baname adaraan fiigiinaa olii gadi ni horeeyinaa rasaasni abbaan beeku ibiddatu kana keessa deemaa nutillee gaafa keenyaa nama keenyatti akkuma jennee himaa ture. Kun hundi barumsa ni gaagaamtu akka malee taatu lafa qabadhaa saa 24 hin deemu. Aga deemu deemee dhaabbata. Yogguu sana ol jedhi mana keetti gali mana keessaa bahi lafa qabadhu. Kunuu waan guddaa gargaarsa waraanaati. Ka ulee qabu uleedhaan, ka qottoo qabu qottoodhaan, dhagaadhaan dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Oromoo ni jirra jettee hin taa'inii. Biyya biti ooruu natti qabdu kun ooruu keetii miti. Qonnaa kee irraa nyaattee galfachuudhaaf hin teessu bara dhufuu. Isaantu hammachuudhaaf deema Goojjameen haamtuu qopheeffattee dhufaa jirti. Dhuftee kenna kee keessa teessee jirti. Ka'iin jedhanan ka'iin taa'iniin jedhan dhaamsan Oromoof dabarsu. Xiqqaa guddaa namni amata 18 ga'e waa hunda godhuu danda'a. Waraana ta'uu danda'a. Shiftaa ta'uu danda'a. Gaaratti galuu danda'a. Haasee nu ka'uutti nuti hoo warri Rabbiin hambisee asiin ga'e warra akka kiyyoo akka warri jaala akka kiyyaa akka jaala kiyyaa namni as jiru kuniif namni nu dhaga'u kun hundi ka diyaasporaadha. Usneetuma feesbuukii gubbaadha. Har'a obboon meeqa jeefte? Har'a obboon karaa kan baate? Har'a obboon maal goote jennee haasa'uu fa'aa dubbisuu miti feesbuukii? Nonsense. Waa godhuu danda'uu qabna. Niiraa yookaan maallaqa qabna. Haa xiqqaatu haa guddatu. Baatiitti namni har'a ijoollee dhiiga ishee cobsitee qabsooftu kanaaf waa achi hin kennine bor maal haasawa? Bor maal dubbata? Guyyaa guraageen gargaarra. Guyyaa namni biroo alagaan gargaarra. Har'a yeroon keenya namuu guyyaa qaba. Waa hunduu yeroo qaba. Waa hunduu yeroo qaba. Yeroon dhaabbatee nama eeggatu. Har'atti dalagachuu qabna Oromoo. Oromoo diyaasporaan baan. Oromoo bakka addunyaa kanarra jirtaniin baan. Warri godhaa jirtan galatoomaa. Galanni keessan bilisummaadha. Dirqama keessa raawwattan. Eenyuufuu miti namaaf anaafii miti abbaa fedheefuu miti. Yalbobbaa isaafaa miti anaafii miti. Nuti akka goonu gooneerra. Homaatu miti. Akka goonu gooneerra guntiin jedhu waa guddaa goone sinitti hin fakkaatin jedhan of dhaadheessuufi miti. Aguma raammoo dhoqqee keessaa tokko munyuuqee dabbaan caalaa. Raammoo dhoqqee keessaa ka beektan yoo taate. Sana ol hin goone. Garuu
amma godhuun ka danda'amus godhaatuman jira. Adaraa Oromoo jabaadhaa. Ijoollee keessan bira dhaabbadhaa. Ijoollee keessan tinnisaa. Ka godhu dandeenyu kana dhaqnee biyya qabachuu hin dandeenyu. Tigiroonni bar asirraa galaniitu gaara seenanii jiran. Ani nama fakkeenya fudhachuu hin fedhu. Garuu waan dirqama ta'eef maqaa dha'a malee. Nutillee namuma. Yoon heddumbeesse hin beeku niin heddumbeessaanii mi'a sumratti sirraa gabaabadda Jamal. Ayyee galatooma ulfaadhaa yaada bareedaa dhaamsa dhama qabu nu dabarsitanii jaal abbaa caalaa baay'ee ulfaadhaa. Dhumarrattis jaal Bobbaasaan mee qabsoo yeroo ammaa gaggeeffamaa jiruu fi irbuu shinnigaa ilaalchisaatii akka waliigalaatti dhaamsa goolabinsaa akka nu dabarsitan carraa dhumaa isinii kenna. Ulfaadhu jaalli haasa'illee ulfaadhu jechuu barbaada. Dura qophii kana qopheessitanii walitti nu fiddanii yaada nurraa fuudhuu keessanittis hedduu galatooma. Oromoon bakka jiru hundaa amma haalli keessa jiru haala ulfaataa ta'uu isaa dhagaa jirra. Waan reefuun tana kaafne. Wanti kun immoo hulaa nama hundaatu dhadha'uuf deemti. Waan hulaa nama hundaa dhadha'uuf deemtu waan boru namatti deemaa jiru immoo callisnee namni eeguun barbaachisaa miti. Bineensi argan nama nyaatu jedha Oromoon yooma himaaku. Abbaa fedhe mootummaa keessa haa jiraatu, bakka fedhe haa jiraatu. Haalli qabsoo Oromootiif deemamu duraan ka beeknu mootummaa aangorra jirutu itti duuleetumaan agartee tooftaa garaagaraa baafatee karoora baafatee Oromoo cabsuudhaaf irratti dalagaa ture. Kun immoo kan duula daboo kadhatee bakka garaagaraatti itti baasee Oromoo dhabamsiisuudhaaf deemu waan laafaa miti. Har'a ka dhabamsiisuuf deeman kun gaafa dhabamu waboo dhabamsiisuudha miti har'a shanee ka jedhan kanaa miti. Namni hundinuu shaneedha. Namni hundinuu shaneedha har'a. Kana dhabamsiisuudha miti. Oromoo dhabamsiisuudha. Eenyummaa Oromoo dhabamsiisuudha. Oromiyaarraayi Oromoo dhabamsiisanii Oromiyaa Itoophiyaa isii wanta sana agartee alaabaa lumuxiisanii fi wanta itti deebisuu barbaadamaa jechuudha. Akka afaan Oromoo kan bakka garaagaraatti agartee Oromoon ittiin baratu kana hunda dhabamsiisuu barbaadameeti har'a. Wanti dubbatamaa jiruu fi wanti gochi garaagarummaa qabu. Wanti har'a Oromiyaa keessatti ta'aa jiru laafa miti. Eenyummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf hidhatee diinni nutti deemaa jira. Oromoo lafarraa dhabamsiisuudhaaf diinni hidhatee deemaa jira. Kanammoo ofirraa ittisuudhaaf. Oromoon har'a ani Oromoodha jedhu. Mootummaa keessaa jiraatu, bakka fedhaa jiraatu. Dubbiin kun har'a isa alaa haa ilaalamu malee boru isa kana deebi'a. Inni illee karma san jira jechuudha. Isallee hin teessu, hin haftu. Eenyullee taanaan hafuuf hin teessu. Kanaaf kana dura dhaabbachuudhaan alaa fi keessa waan dandeenyuun gara hundaan qabsaa'uu qabna. Ilmi Oromoo har'a mana taa'ee du'uu hin qabu. Keessaa Oromiyaa keessatti taa'ee du'uu hin qabu. Har'a rabbii galataa ijoolleen tun gaara keessa jirti. Isaanitti makamee ofirraa ittisuu qaba. Bakka itti dheessuu qaba. Bakka itti cinaa galuu qaba. Deemee galaana diimaa fi Meditiraaniyaatti dhumuu hin qabu. Bakka gammoojjii biyyaan batti deemee waan itti dhumuuf hin jiru. Kanaaf kaala keessa jiru waan dandeenyu diinagdeen haa dirmannu, cinaa haa dhaabbannu. Kan biyya keessa jiru immoo gara danda'ame hundaanu, karaa danda'ame hundaanu diina kana dura dhaabbatee qabsootana xumura itti gochuu qabnaa jechuudha. Gabrummaan irratti dheerattee xumura dhabde tana xumura itti gochuu qabna. Kanaaf alaa fi keessa bakka hundaan haa jabaannuun jedha. Galatooma kanuman jechuu barbaada. Egaa jaal abbaa caalaa fi jaal Bobbaasaa Gadaa waan sa'aatii keessan aarsaa gootanii guyyaa wareegamtoota Oromoo yookiin immoo gootota Oromoo Eebla 15 sababeeffachuudhaan marii gabaabduu goonee irratti hirmaattanii yaada bilchaataa dhama qabu fi dhaamsa cimaa hawaasa keenyaaf nu dabarsitaniif
baay'ee galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa yeroo biraa sagantaalee biraatiin walitti deebinaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota OGMC mariin guyyaa gootota Oromoo ilaalchifnee qopheessine kana fakkaata. Kabajni bara jaalawwan qabsoo Oromootiif jecha dhiigni isaanii dhangala'e, lafeen isaanii caccabe, foon isaanii allaattiin nyaatteef haa ta'u jennaa waan hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa.